Insa magaalaa Adaamaa keessatti hiriira mormii hawaasni garee maafiyaa 120 bilisiginnaan ijaaraman irratti geggeessuuf ture sababeeffachuun murni faashistii PP hawaasa irratti reebichaa fi hidhaa raawwachaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalsabaafan Waggaarii. Godina Abbaa Shaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti caamsaa 2026 murni faashistii bilisiginnaa mormii hawaasni garee maafiyaa 120 irratti qabu hiriira mormiin ibsachuuf wayita daandii gubbaatti walitti qabaman gareen maafiyaa bilisiginnaa humna waraanaa isaa itti bobbaasuun reebichaa fi hidhaa hamaa irratti raawwachuun dararaa turu jiraattonni magaalichaa dubbisne tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Jiraattonni magaalichaa dubbisne tokko Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti jaleewwan sirna nama nyaataa bilisiginnaa garee maafiyaa 120 humna waraanaa fi milishoota isaatiin alatti ijaaruun hawaasa Oromoo badii tokko malee ajaja qaama bulchiinsaa naannoo fi federaalaa irraa fudhataniin ilmaan Oromoo godinaalee akka Wallaggaa, Shaggar, Gujii, Booranaa fi kanneen biroo keessatti bifa dhoksaa fi ifa galeessaan haala nama sururuun ajjeesaa hidhaa reebaa jiraachuun isaanii ifoomeera. Haala kanaan sababeeffachuudhaan hawaasni mirga lubbuun jiraachuu sarbame bifa dhoksaa ta'een saamicha, ajjeechaa, hidhaa, reebicha ergamtoonni sirnichaa irratti raawwachaa jiran mormuun hiriira mormii ibsachuuf qaama dhimmisaa ilaallatuuf gaaffii gaafa dhiyeessan deebii isaanii waan gareen maafiyaa 120 isaan irratti raawwachaa ture ol raawwachaa ooluu maddeen dabaluun ibsanii jiru. Ilmaan Oromoo dararuuf caasaa isaanii gubbaadhaa haga gadiitti diriirfatanii kan hojjetan lubbuu balleessuurraa kaasee saamicha maqaa garaagaraa dawoo godhate kanneen akka ashuuraa deeggarsa milishaa jechuun hawaasa nagaa dararaa kan jiran amma immoo golee Oromiyaa hedduu keessatti garee dhuunfaa ijaarratanii saamicharraa kaasee agaajjechaatti garee fi nama dhuunfaan mirga walii kennanii dhiittaa mirga namoomaa ulfaataa hawaasa Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Adaabaa Argaa keessatti waraanni murna bilisiginnaa manneen jiraattotaa cabsanii seenanii meeshaalee mana keessaa caccabsaa turuun himame. Jaalbooree Addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Adaabaa Argaa gandoota kanneen akka warra Iluu fi Lakkuu Qarsaa jedhaman keessatti waraanni Impaayiratti gaafa caamsaa 2026 manneen jiraattotaa hedduu cabsanii ol seenanii meeshaalee mana keessaa gadi yaasanii caccabsuun mancaasaa turuu maddeen ONM'if eeranii jiru. Namoota ganda warra Iluu keessaa qeen isaanii goolistoota waraana sirnichaan jalaa mancee kunneen obbo Taaffasaa Bayechaa, obbo Dhaabaa Irphaa fi obbo Dirribaa Taaffasaa kanneen jedhaman yommuu ta'an ganda Lakkuu Qarsaa keessaa ammoo obbo Irkoo Kabbabaa, obbo Nagaasaa Birbirsaa, obbo Leellisaa Kumaa fi obbo Dajanee Baatu namoota jedhaman ta'uu maddeen ifoomsanii jiru. Kana malees guyyuma sana maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hawaasa nagaa hedduu kanneen maqaan isaanii ammaaf adda hin baane badii tokko malee manadhaatti guuraa turuu kan himan maddeen namoonni qabeenyi isaanii jalaa saamame hedduunis jiraachuu dubbatu. Gara jabeeyyiin hidhattoota sirnichaa maqaa uummatichi hin qabne itti maxxansuun dacheema abbaa isaanii irratti waaroo salphinaa itti haguugaa jiraachuu fi qe'ee quufaa fi gammachuun bashaa ture beelaa fi gadda itti galchaa jiraachuus jiraattonni gandichaa dubbifne tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Murni naasuu dhala namaaf hin qabnee fi impaayera bututtuu Minilikiin ijaaramtee kufuuf raafamaa jirtu utubuuf jecha uummata nagaa ba'aa fi gara durkaa jiran jaleewwan maafiyaa bilisiginnaa guutuu Oromiyaa mara keessatti oomaa waraanaa isaanii bobbaasuun dararaa ulfaataa hawaasa Oromoo irratti geggeessaa jiraachuun kan beekamudha. Aanaa Guutoo Giddaa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota irratti hidhaa fi reebicha raawwachuun himame. Dabalata isaaf Jaal Amansiis Kaayyoo. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda qajeelaa iddoo addaa Goosuu jedhamutti caamsaa 2026 sirna dhablayyiin loltoota PP maqaa saqattaa jedhuun bobba'uun hawaasa meeshaa maleeyyii irratti hidhaa fi reebicha raawwachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni hidhaman kunneen abbootii warra lamaa fi daa'imman lama yommuu ta'an isaanis obbo Iddoosaa Bulchaa, obbo Alamuu Qinaatti, Jigsaa Tasfaa fi Abdii Birraatu kanneen jedhaman ta'uun eeramee jira. Kana malees harma Jigsaa Tasfaa kan taate Aadde Shaakkanee Lammii gara jabeeyyii loltoota PP kunneen badii tokko malee reebicha ulfaataa irratti raawwachuun miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxiluu maddeen dabaluun himanii jiru. Akka maddeen himanitti jiraattonni kunneen qonnaan bultoota hirmaannaa siyaasaa garee kamiyyuu kan hin qabne yommuu ta'an jaleewwan sirnichaa garuu maqaa waboo deeggartuu fi ilmaan keessantuu hidhatee bosona jira jedhuun kan yakkaman ta'uun ibsanii jiru. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa hanga kaardii filannoo fudhatanitti mindaa hin argattan jedhanii hojjettoota doorsaa jiraachuun himame. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba.
Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa torban darbirraa eegaluun hanga kaardii filannoo fudhatanitti miindaa hin fudhattan jechuun hojjettoota doorsisaa jiraachuu hojjettoonni yuunivarsiitichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hojjettoonni yuunivarsiitichaa ONM dubbise akka jedhanitti hanga waraqaa filannoo fudhatanitti miindaan isiniif hin laatamu jechuun jaleewwan bilisiginnaa seera hojii fi mirga hojjettootaa irratti dhiibbaa uumuun isaanii nu yaaddesseera jedhu. Filannoo irratti hirmaachuun dirqama keenya miti garuu hojii keenya irraa osoo hin hafin miindaa keenya dhaabsisuun seeraan alaa jechuun yaada qaban ibsaniiru. Kanaan walqabatee hojjettoonni yuunivarsiitichaa tokko sodaa fi shakkii keessa galuun hojii idilee isaanii itti fufuu fi maatii isaanii jiraachisuuf miindaan ji'a murteessaa waan ta'eef doorsisni akkasii rakkoo qorqalbii, hawaasummaa fi dinagdee cimaa kan irratti uumu ta'uu ifoomsaniiru. Ergamtoonni faashistii bilisiginnaa akka waan filannoo haqa qabeessaa geggeessaa jiraniitti fakkeessaan kuulaa kan jiran dhaabbata barnoota olaanoo impaayeratti cufa keessatti barattoonni kaardii filannoo fudhatanii gara maatiitti galuun akka filatan dirqamsiisuun hojjettoota immoo hanga isaan kaardii filannoo fudhatanitti kaffaltii hojii idilee isaanii dhorkachuuf doorsisa hamaa irratti geggeessaa jiru. Abee Dongoroo keessatti waraanni faashistii bilisiginnaa nama nagaa tokko maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun rasaasa itti dhukaasanii madeessuun himame. Jaal Heeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Loomicaa keessatti loltoonni bilxiginnaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun caamsaa 2026 nama maqaan isaa obbo Gabayyoo Goobanaa jedhamu halkan keessaa sa'aatii 3tti manatti cabsuun rasaasaan rukutanii madoo hamaa irraan gahu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Akka maddeen jedhanitti obbo Gabayyoon nama hojii dhuunfaa isaa irratti bobba'ee jiraatuu fi siyaasa kamirraa walaba ta'uu himuun loltoonni bilxiginnaa kunneen saamicha raawwachuuf jecha maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhutti maxxansanii erga saamaniin booda rasaasatti dhukaasuun madoo hamaa irraan gahuu fi hanga gabaasni kun qindaa'etti magaalaa Abeetti yaalamaa jiraachuu dubbatu. Murni bilxiginnaa kufaatii dinagdee hamaa isa mudatee jiru irraa bayyanachuuf jecha uummata nagaatti qawwee qabuun saamicha qabeenyaa raawwachuu fi namoota harka qalleeyyii ta'an ammoo sababii dhaaba isaanii qofaaf rasaasatti dhukaasuun lubbuu nagaa obbaasaa ooluun ragaan kan mul'atudha. Aanaa Martii keessatti loltoonni bilisiginnaa qonnaan bultoota jumlaan ukkaamsanii dirree waraanaatti guuruu fi maqaa deeggarsa milishaa jedhuun qarshii saamaa jiraachuun ifoome. Dabalata isaaf Jaal Amansiis Kaayyoo. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii gandoota garaagaraa keessatti loltoonni bilisiginnaa qonnaan bultoota afaan qabuun ukkaamsuun dirree waraanaatti guurameessuun baatii darbe gaafa Eebila 22 2026 aanichuma ganda gulugoota baadiyyaa fi magaalaa keessaas namoota hojii humnaa hojjetanii of jireessan danuu afaan qabuun hojii isaaniirraa guuranii magaalaa aanichaa boomsatti geessuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota gandicharraa qabamuun dirree waraanaatti geeffaman keessaa muraasni maqaan nugee Jibriil Abbiitti, Aliyyi Sheek Habib, Abbee Ahmed, Abbaayye Alishuu fi ganna kanneen jedhamanidha. Kana malees gandichuma iddoo addaa Taaddisoo jedhamu keessatti bulchiinsi gandaa fi milishoonni gandichaa waliin ta'uun mana namootaa irra deemanii qonnaan bultoota walitti guuruun mana hidhaatti geessuu fi maqaa maallaqa milishaa jedhuun mataa nam tokko irraa qarshii 2000 funaanuun namoota qarshii qaban gallakkisaa kanneen hin qabne immoo mana hidhaa keessatti hambisanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dabaluun heeranii jiru. Oduu birootiin ammoo godinichuma aanaa Roobee Diidaa ganda walta'ii iddoo addaa Wodaaluu jedhamu keessaa ergamtoonni bilisiginnaa kunneen yeroo darbe maqaa haala yeroo jedhuun qonnaan bultoota nagaa jumlaan ukkaamsanii namoota 21 murtee tokko malee waggaa tokkoof baatilee hedduu mana hiraarsa aanichaa magaalaa Roobeetti hidhanii darraa jiraachuun himamee jira. Namoota kanneen keessaa muraasni maqaan nugee Haadhaa Tushanan, Haloo Abdul Kahiim, Siifan Waqjira, Faatiyyaa Muhammad, Hawwii Musaa fi Raa'izaa Umar kanneen jedhamanidha. Namoota ja'an kanaa fi kanneen maqaan isaanii hin eeramne lama walumaa galatti namoota 8 kan isaan irratti himannaa banee aanaa fi godina osoo hin taane warra caffee Oromiyaatti jechuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni magaalicharraa dubbisne bal'inaan ifoomsanii jiru. Aanaa Sakkaa Coqorsaa keessatti jiraattota saamoo fi hidhaatti darbachuun jabaatee itti fufe. Bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Jimmaa aanaa Sakkaa Coqorsaa Gandameetii Faallee keessatti jaleewwan bilisiginnaa maqaa biqiltuu baalashaa ittiin oomishna jedhuun nama tokkorraa qarshii 500 hanga 3,000tti dirqamaan guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Saamicha ulfaataa maqaa oomishaa biqiltuu baalashaa kanaan baatii tokko gidduutti marsaa lammaffaa raawwachaa kan jiru yoo ta'u tibba kanas jaleewwan sirnichaa bifa addateen galgala toora sa'aatii 12 hanga halkan keessaa sa'aatii 6tti manneen hawaasaa irraa
oliif gadi naanna'uun afaan qawween sodaachisanii saamaa jiraachuun ibsameera. Oduu birootiin ammoo gandichuma keessaa caamsaa 2026 sirna dhableeyyiin ergamtoota bilisiginnaa kunneen maanguddoota maqaan isaanii Awwal Abbaa Lulessaa fi Madad Abbaa Maccaa jedhaman badii seeraa tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii iraarsaa jiraachuu maddeen dabaluun dheeranii jiru. Akka maddeen himanitti maanguddoonni kunneen siyaasa kam keessa kan hin jirree fi sababa qarshii biqiltuun baalashaa ittiin oomishamu kaffaluu diddan jedhuun hidhuu dubbatu. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti murni maafiyaa PP maqaa filannoo kijibaatiin uummata saamaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina Baashaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaalee garaa keessatti murni maafiyaa PP maqaa filannoo kijibaatiin uummata nagaa saamuun dantaa dhuunfaa isaaniif oolfachaa akka jiran jiraattonni magaalichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen maqaa Oromoo waammachuun ilmaan Oromoo saamuu fi ajjeesuu aadaa isaa godhate biltiginnaan filannoo impaayaratti keessatti jijjiirama siyaasaa tokkollee fidee kan hin beekne sababeeffachuun bara 2018 akka lakkoofsa Habashaatti baatii caamsaa keessa marsaa 7ffaa filannoo fakkeessii gaggeessuuf dibbeetumaa jiru. Murni ilaalcha boodatti hafaa sirna durii qabatee deemuu fi booji'amtoonni sirna darbee keessatti kan walga'an biltiginnaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaalee fi kutaalee garaa kanneen akka Wanjii, Caffee, Gooroo, naannoo Galma Abbaa Gadaa, Poostaa, Amadee, Kurfaa, Boolee fi kutaalee biroo keessatti dheengadda caamsaa 2026 irraa eegalanii maqaa filannoo dhaachuun maallaqa uummata nagaa lafa isaarraa buqqaasuun erga saamanii booda amma immoo filannoo marsaa 7ffaa dabarreerra jechuun dunkaana bakka bakkatti ijaaranii ifatti dafqa hiyyeessaan qaanii tokko malee bashannanaa akka jiran jiraattonni magaalichaa ni dubbatu. Kanumaan walqabatee ergamtoonni PP kanneen akka Shaambal, Siisay, Chuchuu fi kanneen biroo kutaa magaalicha aanaa Caffee ganda Daabee Solloqee keessatti ergama kantiibaa magaalichaa kan ta'e Haayiluu Jaldee Wadaajoo irraa fudhachuun haalicha qindeessaa akka turanii fi ammallee itti fufanii akka jiran keessa beektonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessaniiru. Yeroo ammaa Abiy Ahmed qabeenya impaayarattiin yeroo rakkinaa itti fayyadamtu qawwee fi rasaasaan boba'aa kuufame baankii fi albuudota lafa keessaa hunda kontiroobaandiin osoo hin hafne gurguree kufaatii garee isaa irra ga'uuf ka'e oolchuuf garee maafiyaa adda addaa ijaaran ittiin nyaachisaa jira. Magaalaa kana keessatti murni ilaalcha isaa saamicha taasifate kun qonnaan bultoota lafa isaanii irraa beenyaa tokko malee buqqisuun lafa isaanii gurgurachaa uummata nyaatee buluun itti ulfaate irratti mana diiguun akka karaatti baantaa isaa jiraachuu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Loltoonni Ameerikaa Jaarmaan irraa irratanis US michuu barbaachisaa Jaarmaanii taatee itti fuftii jedhe. Jaaljiksaa sirnaa dabalata qaba. Chaansilarri Jarman Friedrich Merz Ameerikaan michuu Jarmanii isa barbaachisaa taatee jirti ittis fufti jechuun neetoo keessatti dubbate. Kaayyoo waloo qabnaa Iraan meeshaa niwukileeraa akka argattu hayyamamuu hin qabdu jechuun eksitti maxxansee jira. Dubbiin kun kan dubbatame yeroo dhiyeenya kana Merz waraana Iraan keessatti Ameerikaan tarsiimoo ba'uu dhabuu ishee qeequun Ameerikaanonni yeroo marii sirnaa Iraaniin salphifaman jechuun erga qeeqee booda Waashingitanii fi Berliin gidduutti wal dhabdeen uumamee jira. Merz dirbata kaleessaa Ameerikaan misaa'ila kiruuzii Tomahawk yeroof Jarmanitti akka hin buufanne ibsuun murtoon kun qeeqaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp irratti qaban waliin qabanne ta'uu cimsanii dubbataniiru. Ameerikaanonni yeroo ammaa kana ofii isaaniif gahaa hin qaban akka kaayyootti yoo ilaalle Ameerikaan sirna meeshaa waraanaa gosa kanaa dhiyeessuu dandeessu jechuun ni danda'ama jechuun Merz tamsaasa uummataa ARD'tti himee jira. Sanbata darbe Tiraamp murtee kanaan dura humna waraanaa Ameerikaa hir'isuuf murteessee hordofuun Ameerikaan Jarman keessatti loltoota ishee hir'isuuf karoorfachuu ishee dubbataniiru. Baay'ee hir'isuuf jirra 5,000 ol ammoo baay'ee kaasaa jirra jechuun waa'ee tarkaanfii kanaa yeroo gaafataman Flooriidaatti